Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Reediyoon Afuura Biyyaa dhimmoota Oromoof Oromiyaa laallatan irratti torbanitti si'a tokko sagantaa garaagaraa qabattee kan dhiyaattu madda odeeffannooti. Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo Afuura Biyyaa. Reediyoon Afuura Biyyaa guyyaa har'aa sagantaa tokko qabattee dhiyaatteetti. Akkuma baay'een keessan gurraa qabdan Oromo Leadership Convention maqaa jedhamuun kan waamamu yaa'iin hooggansa Oromoo Sadaasa 11 hamma Sadaasa 13 bara 2016 biyya Ameerikaa magaalaa Atlaantaatti qophaa'uudhaaf qophiin xumuramee jira. Kaayyoon yaa'ii kanaa maali? Itti gallisaa'u. Eenyutu irratti hirmaata? Yaa'ii akkasii adeemsisuun immoo yeroo kana maaliif barbaachise? Gaaffilee kanaaf kabiroo irrattis akka deebii nuu kennaniif qindeessitoota yaa'ii kana keessaati namoota lama har'a keessummaa keenya goonee qabannee dhiyaanneerra. Obbo Abboomaa Tarfaasaa hoogganaa Oromo American Citizen Council akkasumas immoo lubaa Dr. Gammachuu Olaanaa tokkummaa waldootii Oromoo warra Wangeelaatti itti gaafatamaa Commissionii Advocacy keessummoota keenya lamaan duraan dursinee maqaa dhaggeeffattoota reediyoo Afuura Biyyaatiin guddaa galateeffachaa gaaffii nuun jalqaba dhiyeessine obbo Abboomaa Tarfaasaafi. Oromo American Citizen Council jedhamuudhaan dhaabni beekamu yeroo ammaa kana maal hojjechaa jira isa jedhu dhiyaatee fi obbo Abboomaan deebii kana fakkaatu nu kennaniiru. Oromo American Citizen Council kan ijaarame bara 2002 innis naannoo magaalaa Lakkoo kanis immoo Twin City Minnesota keessatti yeroo sana kaasee kan inni xiyyeeffatee hojjechaa jiru waa'ee mirga namoomaa dhiitama mirga namoomaa irratti akkasumas immoo maal wayyaa Oromoodhaaf kan jedhu konferensii adda addaa qopheessuudhaan gara konferensii 5 tokko caalaa qopheessuudhaan Oromoo organizationii adda addaa keessaa akkasumas immoo Oromoo namoota bebbeekamoo keenya walitti fidee mari'achiisaa ture. Amma yeroo ammaa kanatti kan nuti xiyyeeffannee jirru caalaatti haala amma yeroo biyya keenya keessaa deemaa jiru irratti kan hundaa'e keessattuu human rights violation biyya sana keessatti mirga dhiitama mirgaa biyya Itoophiyaa sana keessatti yeroo ammaa kanatti cimee deemu sana keessatti keessattumayyuu hooggana dhaaba Oromoon biyya sana keessaa qabu irratti xiyyeeffatee kan deemu kan obbo Baqqalaa Garbaa fa'a sagalee isaanii kana iyyata addunyaatti akkasumas immoo naannoo Afrikaatti galfachuudhaan mirgi isaanii dhiitameera kan jedhu kanaan iyyachaa jirra. Sunis kan nuti itti qophoofnee galchuudhaaf deemnu piroosesiin isaas xumuramee kan jiru African Courtitti galfachuudha. Mirgi Baqqalaa Garbaatii fi isaanii wajjin kan hidhaman namoonni 20 kan sun hundumtuu mirgi isaanii dhiitameera akka malee mootummaan mirga isaanii irra hejjetee isaaniin dararaa jira kan jedhuudhaanii kana kan qopheessanii expertoota yookiin lawyers kan jedhaman sana waliin dalaguudhaan keessa isaanii dhiyeeffachaa jechuudha. Kana duras lawyers warri kana abukaatoo warri kana hojjetanii keezii naannoo Ambootti kan ta'e bara 2004 ijoollee gara nama 70 ture keezii isaanii sana African Courtitti galfamee iyyanni sun fudhatamee amma yeroo kanayyuu mootummaan Itoophiyaa iyyata sanarratti deebii dhiyeeffatee piroosesii sun akkasitiin deemaa jira jechuudha. Warra kana hojjetaniitu keezii obbo Baqqalaa Garbaa kanas fuudhanii naannoo Afrikaa Courtitti kanatti dhiyeessanii jiru jechuudha. Karaa irratti hojjechaa jira jechuudha. Lammaffaa kanuti kan gochaa jiru immoo comprehensive report waa'ee dhimma guutummaa biyya Itoophiyaa sana keessatti waa'ee mirga namoomaa kanarratti miidhaa ga'u kanarratti akkasumas immoo mirgi namoomaa kun maaliif deddeebi'ee keessattuu kan Oromoo dhiitamaa jira isa jedhu sana
hundee isaallee rakkina hundee isaa sana kan qoratee gadi dhiyeessu riippoortii kompireensif kan ta'e tokko qophaa'aa jira. Sana gara fuulduraatti egaa gadi ba'ee uummata keenya akkamitti tajaajilu abdii qabna. Kana egaa kan nuti gochaa jirru Israa'el gabaabaadhumatti. Baay'ee galatooma. Luba Dr. Gammachuu Olaanaa isinis akkasuma tokkummaa waldeetii Oromoo Rongeelaa addunyaatti durataa Advocacy Commission taatanii hojjechaa jirtu. Advocacy Commissioniin waldootii warra Wangeelaa kun maal hojjechaa jira? Advocacy Commissioniin kun seenaadhuma dhaaba tokkummaa kanaa wajjiniin waldoota keenya biyya alaa kan jiran wajjiniin walitti qabatee jira. Tokkummaan amantoota Wangeelaa afaan Oromoo kun waggaa 21 dura dhaabbate. Yeroo namooti keenya biyya sanarraa bifa adda addaatiin buqqa'anii dhufanii biyya ormaa kana keessa qubatanii tokkummaa kana ijaarratanii tokkummaan kun Oromoon qubate hundumaatti dhaqee bira ga'ee tokkummaa amantootaa waldaa kiristiyaanaa akka isaan dhaabbatanii akka isaan sagalee waaqayyootiin wal jajjabeessanii akkasumas illee rakkina hawaasummaa adda addaatiin keessa darban hundumaa keessatti akka isaan gargaaruu fi tokkummaa kana ijaarratanii Komishiniin kunis isuma kana keessaa dhufee akeekisaa inni guddaani akeekii tokkummaa kanaa keessuma komishinii kuni waa'ee saba keenya miidhama saba keenya irra jiru bifa adda addaatiin jiru akka waldaa kiristiyaanaatti akka sagaleen waaqayyoo nu gorsutti saba keenya warra miidhamee fi sagalee taanee dubbachuu bifa adda addaatiin immoo lafa sagalee isaanii dhaga'amuu malee akka dhaga'amu akkasumas immoo saba keenya gidduutti illee marii qajeelaa akka ta'uu fi yaada adda addaa kennuudhaan gargaaruudha. Isa kana keessatti egaa waldaan tokkummaan kun yeroo dheeraadha kaasee qooda fudhachaa ture ammas qooda fudhachaa jira. Keessumaa immoo waggaa tokkoon kana keessatti muddama sabi keenya darbaa jiru kana keessatti iddoo adda addaatti gurmaa'uudhaan dhaquudhaanis akkasumas immoo bifa adda addaatiin gaaffii garaagaraa warra dhimma isaa ilaalutti dhiyeessuudhaan dubbachuudhaan akkasumas immoo keessumaallee fakkeenya yoo fudhannee dhaabotni siyaasaa Oromoodhaa bifa adda addaatiin gurmaa'anii jiran illee akka isaanii sagalee isaanii iddoo tokkotti walitti qabanii haasa'anii fi isa kanaaf illee dhimmamee dubbachaa kan ture hojiidhuma kana fuullefatee kan hojjetudha jechuudha. Hojiin keenya irra caalaani sagalee saba keenyaa isa miidhame sana taanee ol kaafnee akka sagaleen waaqayyoo nu abboomutti mul'inatti ifatti dubbachuu jajjabeessu lafa ifachuun barbaachisutti immoo ifachuudhaan hojjechuudha jechuudha. Baay'ee galatoomaa. Obbo Abboomaa akkuma beekamu gaati Oromoo Leadership Convention yookiin yaa'ii hoogganoota Oromoo Atlantaa Joorjiyaa keessatti adeemuuf jiru kana yookiin akka geggeeffamu labsameera. Waamicha kana eenyutu dhiyeessaa jira yookiin eenyutu qopheesse? Waamichi kun hoogganoota Oromoo warra kamiif dhiyaate? Eenyufaatus irratti argama jedhamee eegama? Tole, gaaffii bareedaadha. Yes, dhuguma akkuma jettee eenyufaatu waan kana qopheessu eegales jedhu gaaffii bareedaadha. Wanti Oromoo hoogganoota Oromoo kana walitti fiduudhaaf yaadii kun yaada haaraa miti kan nuti lafaa kaasnee humnee qabannee kaanee yaadi kun sammuu namoota adda addaa keessa ture akka gareettis akka dhaabaattis sammuu isaanii keessa ture deddeemaa ture keessattuu eegii fincilli kun yookiin immoo warraaqsi Oromoo kun qaqqabatee eeginni deemuu jalqabee asii ka'ee namoonni waa'ee tokkummaa keenyaa waa'ee leadershipii vacuumiin uumame kun akkam nu godhasa jedhu yaaddoo sanarraan kan ka'e namoonni wanti kun hatattamaan ta'utu irra jiraata kun yeroo isaati kan jedhu carraa lafa adda addaatti hojjetan yaalaa turan warri aktiivistoota ta'anii onlaayinii kanarratti illee warri social media kanarratti qooda fudhachaa jiran yaada kana carraaqaa turanii lafa adda addaatti carraaqaa turan. Egaa nuti akka Oromoo American Citizenitti kan nuti kana keessatti seenne wanti kun barbaachisaadha jennee fudhannee lammaffaas immoo wanti kun hatattamaan ta'uudha jennee kan nuti murteeffanne. Kana gochuudhaaf egaa kutannee kaanee civic organization kan ta'an kan akka fakkeenyaa fi professional organization kan ta'an kan Oromoo warra akka OSAFA warra akka Oromoo Lawyers International Oromo Lawyers Association warra akka ta'anii akkasumas immoo waldoota kiristaanota amantii kan ta'an akkasumas immoo kan
waldaa musliimaa keessa kan naannoo maskii warra jiraatan isaan kun hundumtuu akka isaan qooda fudhatanii akkasumas immoo warra akka waaqeffataa kun isaan kana toga walitti dhufee waan kana qindeessanii wanti kun akka Oromoo civic keessa grassroots keessa akka inni ol dhufee waan kana qopheeffamutti godhamaa ture sanarraan kan kee gaafana warra kanatti walitti dhufee haasa'uudhaan rakkoon adda addaa jirullee rakkoo adda addaa kana furuudhaan egaa wanti kun akka inni qindaa'ee gadi ba'ee deemuudhaaf kan irratti hojjechaa turanii warri gadi dhufanii jechuudha. Eeyotu keessatti fudhata isa jedhu sanaa fi eeyotu fa'aa waamamee jira isa jedhu sanaa fi guutummaatti qaama Oromoo guutummaatti hamma danda'ametti akka inni keessatti mul'ata kana keessattis immoo qooda akka isaan fudhatan fedhii keenya jalqabi keenyas akeekisaa kanuma. Oromoon hundumti isaayyuu walqixa as keessatti dhufee akka inni qooda keessatti fudhatu kan carraaqaa jiru. Kanarraan kan ta'e egaa akka dhaaba siyaasaattis warri jiran hunduma isaanii quunnamuudhaan waamicha goonee fi jiru jechuudha akka isaan dhufanii kan akka fudhatan. Professionals warri ta'an kan Oromoo akka isaan dhufanii keessatti qooda fudhatan waamamanii jiru jechuudha. Keessumaayyuu kan namatti tolu community keessattuu kan North America jiran America keessa jiran community adda addaa sun isaanii wajjinillee mari'achuudhaan yeroo dheeraa wajjiniin mari'achuudhaan akka isaan even qooda keessatti fudhachuutu hin ta'iniyyuu kana keessatti dabalamanii akka isaan waan kanallee qindeessuu keessatti qooda fudhatanii kan keenya jedhanii akka isaan qabatanii ka'anii kan hundumaa taasisamee jira warra kanatu gaaffii keessatti fudhataa jechuudha. Guutummaadhumatti gabaabaatti yoo gaaffii kana yoo keessatti fudhata jedhu akka Oromootti dhaabbatee Oromoodhaaf kan dhimmaa jiru kun hundumtu dhufee bifa adda addaatiin keessatti akka inni dhufee fudhatuu fi yaalamaa jira jechuudha. Egaa gara booddeetti wajjiniin shooloo gaafachuudhaaf deemnaa maal of keessa qaba isa jedhu sana outcome isa jedhullee sana keessatti mari'achuu dandeenya natti fakkaata. Gabaabaadhumatti akkuma inni bifa Oromiyaa see jedhu kan akka inni bifa sana calaqqisu biyya alaa kana keessatti itti yaadamee kan qooda keessatti namoonni itti waamanii fudhatan jechuudha kan qophaa'aa jiru gabaabaadhumatti. Gaaffii dhiyeessuun keessan himameera egaati. Eenyuufaa deebii argattaniitu dhaabolee siyaasaa biraatii achirratti argama kan jedhe dhaabi siyaasaa jira? Warri gariin isaanii deebisaniiru. Dhufnee keessa qooda keessatti fudhanna kan jedhanii baay'ee gammadanii kun yeroon itti ta'u irra jiraatu kan jedhan jiru. Gareen immoo lakkii kanarraayyuu gaaffii qabna kan jedhan jiru. Giruu gaaffii isaanii sanatti hamma dandeenyeetti gaaffii isaanii kana deebisuudhaa fi ganamaaf galgalatti jirra. Abdiin keenyas jiru. Warrumti gaaffii qaban kuniyyuu gaaffiidhuma isaanii kanallee fidatanii uummata keessatti lafatti miti wal gaafachuu. Yaa'ee jechuun kun akkaataan isaa lafi conventioning kun jechuun lafuma walitti yaa'anillee teenyee dubbanna jechuudha. Atiin gaaniillee ekspertii gadaa miti warri waa'ee gadaa kana qoratanii waa'ee gadaa kana keessatti dubbatanii Oromoo yaa'eedhaan waan hin basaa fixataa jechuudha. Oromoon kan walitti dhufee kan walii wajjiniin haasa'udha. Isaanis egaa kana keessatti dhufanii carraa baname kana keessatti dhufanii akka abbaatti akka gaggeessaatti akka beekaatti dhufanillee qooda keessatti fudhatu jennee abdanna. Giruu kan nama gammachiisu hamma ammaatti kan nuuf deebi'aa jiru baay'ee kan nama gammachiisudha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Lubba Dooktar Gammachuu mee kaayyoo fi mul'ati yaa'ii kanaa maali? Yaa'ii kana yeroo ammaa gaggeessuun isoo maaliif barbaachisame kanarratti nu ibsuu dandeessu? Yaa'ii kana jechuun maalirratti hundaa'e isa jedhuu fi gabaabaadhumatti yaadi isaa hawaasuma kana keessa kan deddeebi'aa turedha. Namooti yaada kana qopheessanii beektoti keenya yommuu isaan yaada kana haasa'an yommuu dhagaye baay'een itti gammade yaada kana sirkii gaafa sanaati duukaadhuman jira. Dubbii kana deebisuu waan lama haasa'uun barbaada. Yaadi kun eessaa maddee maal keessa jirudha. Ilaa amma yeroo kanaa qabsoon Oromoo amma ta'aa jiru mormii irra darbee fuula isaa gara geddaramsa waaraa fiduutti waan akeekkataa jiru fakkaata jechuun humna guddaadhaan geddaramsa waaraa jireenya isaa fuuldura isaatiifis fiduuf kan akeekkate kaniin akka kanatti cimee adeemaa jiru fakkaata. Inni kun immoo ofii isaa duwwaatu hin ta'e sababa biyya sanaaf illee. Yaadi walga'ii kana isuma kana mirkaneessuudhaaf wanta walga'udha jechuun waan biraa dhufutu hin ta'in isuma ta'aa jiru kana ofii isaatiif dhugeeffachuuf mirkaneeffachuu fi yaa'ii taa'ee mari'atee yaaduma kana tumsuudhaaf walii wajjin dhaabachuudhaaf yaada ijoo dubbii kan qopheeffate
Maaliif achi keessatti kan ilaaluun irra jiru haalli falmii mirgaa biyya sana keessatti amma Oromoon gochaa jiru kuni haala nama dhibuurraa haala baay'een hunduma keenya maal alfachiifatu irra kan hundaa'e maalidha ofii isaarratti kan hirkate ofii isaarratti hirkatee of gurmeessee qindoominaa fi sabboonummaadhuma addaatiin kan arganee hin beekne kan yeroo dheeraa arginee hin beekneen of geessaa jirudha haala muddama cimaa sana keessatti. Egaa isa kana keessatti akka hubannaa keenyaatti yommuu teenyee ilaallu kun hundumtuu kan inni dhufuu danda'ee fi gatiima dhiibbaan irratti baay'atee fi gatiima biyya sana keessa haalli garaagaraa jiruuf utuu hin ta'in Oromoon akka sabaatti kan isa qabu kan hunduma isaa jireenya saba sanaa kan oofu hafuura safuu addaatu keessa jira. Keessumaa waa'ee illee sirna gadaa kana waa'ee sabaa haasa'uu hin danda'u garuu irra gabaabsee kan hin jechuu barbaadu yaada uummata kanaa kan walitti qabuudha vaaliyuutu jira. Vaaliyuu sanatu saba keenya hundumaa gurmeessee hawwii isaas yaada isaas gurmeessee humna jabaadhaan akka adeemu gochaa jira. Kanaaf yaa'iin kun akeekisaa isuma ta'aa jiru kana isuma adeemaa jiru kana mirkaneeffachuudhaan keessumaa immoo waloodhaan mirkaneeffachuudhaan tokkummaa keenya mul'isuu tokkummaa keenya cimsuu kan fuulleffateedha. Fakkeenyaaf biyya alaa kana yoo fudhannee biyya Ameerikaa kana keessa jiraannaa akkasumas immoo biyya Faransaayis yoo fudhanne biyya hawaasa biyya sanaa keessatti yeroo wanta tokko ilaallu wanti giddu galeessa ta'e saba sana kan walitti qabee jaarraatti jireenya isaanii kan gaggeessu garaagarummaa yoo qabaatan iyyuu kan isaan gaggeessu giddu galeessa kan isaanii ta'e ijoo dubbiitu jira. Fakkeenyaaf waan akka biyya kana keessa yoo fudhanne waan akka liberty, equality, self government yookaan immoo afaan Oromootiin birmatummaa walqixxummaa ofiin of bulchuu biyya Faransaay fudhan liberty, equality, fraternity Oromoo keessa wanta jabaatu jira sirna gadaa keessa waa'ee mirga namaa waa'ee olaantummaa seeraa waa'ee qajeelummaa waa'ee sirna dimokiraasii isa kan hundumaatu jireenya Oromoodhaa oofa. Isa kana naanna'eetu Oromoon walitti qabamee amma mirga isaatii fi dhama'ina guddaa gochaa jira. Kanaaf nutis as warri biyya alaa jirru kuni wanti nuti gochuu dandeenyu wanti as gabaabaatti kan nuti gochuu dandeenyu isuma ta'aa jiru kana walii keenya wajjiniin mirkaneeffachuu qabsoo kana immoo utubuudha. Kan ittiin utubuu dandeenyu immoo inni tokkoffaani warri yaada adda addaa qabnu kan hunduma keenya tokko gochuu danda'u irratti yoo teenyee walii wajjiniin mari'an yaada wal geddarre isa kana tumsine isa kana gargaarree bu'aa hundumaa caalu fiduu dandeenya. Rakkinuma jechuun rakkinuma duwwaa irratti fuulleffannee haasa'u irra vaaliyuu qabnu sanu gidduu qabnu aadaa keenya keessa jiru sana yoo ol kaafne hunduma keenya walitti qabuu danda'a kan jedhu yaada jira. Gumiin kun kan akeekkatee nuti yommuu yaada kana dhageenye baay'ee gaariidha. Isa kana utubamuutu irra jira hunduma keenyas walitti qabuu danda'a wanta ta'eefi kan jedhudha akeekii wal ka'ii kanaasisuma. Baay'ee gaariidha. Obbo የኦሮሞ ቻርተር ጉዳይ ወዴት ያደርሰናል ጀሉ ወሪ tokkummaa biyyattiif falmina jedhanii oromoon qofaa isaa chaarter qopheessuun maaliif isa barbaachise jechuudhaan gaafatu mee gaaffii isaanii kanaaf deebii keessan yookiin deebiin warri yaa'ii kana qindeessanii maal akka ta'e dhaggeeffattoota keenyaaf himuu dandeessu. Yaa'ii keessan warra ija shakkiitiin ilaaluufoo maal amtu? Gaaffii baay'ee bareedaadha. Wanti kun kan qophaa'aa jiru conventioning kun leadership conventioning kun waa sadii irratti xiyyeeffatee jira. Sanas immoo websaayitii yaa'ii kanaaf tolee kan ol gadi bahee jiru oromorevolution.com www.oromorevolution.com kan jedhu irratti maxxanfamee yaadisaa preambiliinsaa sirriitti gadi bahee jira. Akkuma lubii amma gara duraatti tuqani Oromoon jaarraa 16ffaa as tokkummaa akkasii agarsiisee kan inni ka'e alana yeroo kana jechuudha. Sun maaliif akka ta'e jedhanii lubii keessatti tuqanii jiru akka jedhanii waan kansaa kan ta'e tokkotti deebi'ee jira Oromoon jechuudha.
Innis immoo gadaasaa keessatti gad deebi'ee jechuudha. Egaa kanarratti akeekuudhaani kanarratti gad dhufuudhaani inni jalqabaa dookumentiin inni jalqabaa labsii seerrata tokkummaa saba Oromoo fi waliigaltee biyyoolessaa mirgoota Oromoo kan jedhu dookumentii sana. Innis immoo afaan Ingiliishiitiin kan inni jedhu the Declaration Affirming Principle of Oromo Unity and the National Consensus on the Oromo Right and Interest. Kun kan inni agarsiisu waanuma ofiisaatii qabu mirkaneeffachuudhaaf walitti dhufaa jira jechuudha Oromoon. Waan kan isaa kan ta'e tokko waan isa tokkummaa isaa calaqqisu sanatu mirkaneeffachuu walitti dhufaa jechuudha. Labsiin egaa dookumentiin sun dookumentiin jalqabaa akeeka sana akeekii yaa'ii kana kan inni tokko dura qopheessu dookumentii kana qopheessaa jechuudha. Dookumentii kana kanuma Oromoon qabu keessatti gad deebi'etu nilaa kan tokko nu godhu gadaa isaatii, finna isaatii, nagaa isaatii kan jedhu sana lafa kaa'ataa jechuudha. Inni lammaffaa immoo kan inni jedhu labsii seerrata tokkummaa saba Oromoo fi waliigaltee biyyoolessaa mirgoota Oromoo kan jedhudha jechuudha dookumentiin isaa. Innis immoo afaan Ingiliishiitiin kan inni jedhu the Oromo National Charter of Freedom, Justice and Human Rights. Kun egaa charterii kan inni jedhu kan inni xiyyeeffatee jiru Oromoon nation and the nationality isuma keessa jirullee. Egaa akkuma hundumti keenya beeknu Oromoo irratti uummata Oromoo wajjiniin lafa Oromoo keessatti jiraataa jirullee nutti kaasuudhaan saboota nu wajjiniin ollaa keenya jijjiiranii nu wajjiniin jiraachaa jiranii naannoo keenya jiranillee nutti kaasuudhaan idin yeroo baay'ee akka Oromoon isaaniin liqimsee ammoo kan ukkaamsee dhuma lafarraa fudhatu godhanii odeessaa jiru. Oromoon egaa inni kana charterii isaa keessatti kan inni jedhu ila mirgaan akkasitiin hin ilaala. Mirga namootaas akkasitiin ilaala kan jedhu. Waa tokko lafa kaa'ata define godhataa jechuudha. Sana gaafa lafa kaa'atu isa dura Oromoon si nyaata jedhan sana jalaa fashaleessaa jechuudha. Oromoon dhugaa isatti agarsiisa jechuudha. Mirga namaallee akkasitiin ilaala. Mirgi koo kana fakkaata. Mirgi nama kanaallee kana fakkaata jechuudha. Sun egaa maal gochuudhaafi jibbiinsuma wayyaanee duwwaa irratti irra gadi baanee irratti wal lollee borgaafa wayyaaneen achirraa kofte walitti deebinee saba kan biraa wajjin wal loluu hin danda'u jechuudha. Maaliif define godhannee lafa keenyee jirra jechuudha. Inni sadaffaa kan inni xiyyeeffatee jiru tarsiimoo baafataa jechuudha. Tarsiimoo jaarmoota gargaarsaaf dippiloomaasii cimsuu kan jedhu kunillee istiraateejiidhuma qopheessuudha. Sun akkaataa humanitarianii fi dippiloomaasiin qindaa'ee faffacaanii kan deemudha. Qindaa'ee akka inni itti deemu kan tilmaamee istiraatiijii kana baasu jechuudha. Guutummaatti at a national level ol gubbaatti dhufne jechuudha. Instead of qofa-qofaatti amma fakkeenyaaf Oromoo koominitiin adda addaa waa hedduu godhuu, horii walitti baasuu, hin erguu, hin gargaaruu, macaaftuu lammii jiruu gadi yaa'uu, macaaftuu lammii uummata keenya gargaaruudhaaf qaqqabuudhaaf tattaaffii gurguddaa godhu. Kunoo akka charchiinis tattaaffii gurguddaa godhu. Kana egaa walitti qindeeffannaa jechuudha. As a national level dhufnee walitti qindeeffannee egaa akka Oromootti gurmoofnee gadi kaanaa jechuudha. Kana hundumaa mirkaneeffachuudhaaf walitti dhufu jechuudha. Kanaaf immoo Oromoon eeyyaman gaafatu eewunu waa'ee isaatii kan inni dubbachuudhaaf jiru. Akkamittiin ollaa isaa nama isaatii wajjin fira isaatii wajjin illee akkamittiin bulaa jechuudha. Egaa kuni waan chaartarii Oromoon qopheeffatee gariin nagaa amma kan jedhamu Oromoon chaartarii qopheeffachuu lakki nuti chaartarii waan qopheeffachaa deemuuf hin qabnu waa'ee konstituushinii ijaarrachuudhaaf kan hin deemnu nuti. Oromoon waa'ee isaa dubbatatee waan qabu irratti affirmi godhatee kan inni ittiin gadi ba'uu jechuudha tokkummaa isaa cimsate jechuudha. Kana egaa kan qopheeffamuuf deemu malee saboota kan biraarraa Oromoodhaaf isa qobaatti waa tokko godhatee akkas jechuudhaaf sanatu hin ta'in Oromoon kansaa kan ta'e an kanan fakkaata kanatu naa ta'a kanan barbaada jedhee dubbatachuu deema. Egaa akkan sila jedhetti kanaaf immoo eeyyaman gaafatu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Luba Dr. Gammachuu raawwii yaa'ii kana irratti gareewwan adda addaa dokumentoota dhiyaatan irratti wal falmuu yaada raawwii fi fooyya'insa dhiyeessuun chaartara kana ragaasisu jedha. Mee sana darbee akka qindeessitoota yaa'ii kanaatti maal eegdu yaa'ii kana booddee? Yaa'iin kuni yaadisaasi qophiinsaasi akeekisaa inni olaanaani namoota keenya bifa adda addaatiin yaaduma isaan qaban kana isuma nu keessa jiru kana isuma hunduma keenya walitti qabu kana finnee haasofnee mirkaneeffachuudha. Isa kana
Asirratti warri kana keessatti qindeessanii hawwiin keenya inni guddaan yaadi kun kan inni hojiitti geeddaramuu danda'u, kan inni hojiirra ooluu danda'u inni guddaan warri dhaabota siyaasaa warri Oromoo bakka bu'anii bifa adda addaatiin aarsaa olaanaa gochaa jiranii isa kana gamtaadhaan fuudhanii dhimma itti ba'uu danda'u. Kanaaf inni kun gargaarsa yoo ta'a jechuudha. Kun isa kana gargaaruu danda'a. Isa kana yoo akka maal jedhu isa giddugaleessa ta'ee araarsaa ta'ee nama keenya walitti qabee akka immoo kallattii fookasii goonuuf gargaaruu danda'a. Kana gargaaruu danda'a jennee waan amannuufitu isa kana hawwinaa isa kanas ta'utu irra jira. Yoo kanatti adeemu ta'e yaaduma duwwaa ta'e hafa. Nuti hawwiin keenya yaada duwwaa ta'e akka naaf utuu hin ta'in yaadi kun dhiyaatee namooti mari'atanii kana booddee yaadi kun fudhatamee giddugaleessa ta'ee dhaaboti siyaasaa bifa adda addaatiin godhan kuni akka tuuliitti itti dhimma ba'anii hojii hojjetan kana saffisiisuu akka isaan danda'an. Inni lammaan inni kana bukkeetti kan ilaaluun irra jiru haala baay'ee rakkisaa keessa jirra amma nuti. Akka sabaatti bifa adda addaatiin raasamma adda addaa nutti dhufee miidhaan wanti nu keessa darbaa jirru namni bifa adda addaatiin waan adda addaa keessa jira. Haala akkasii keessatti tasgabbiidhaan hafuura keenyaaf qalbii keenya ofii keenyatti deebinee waan barbaannu sanarratti kallattiidhaan yaadaan gurmoofnee hojjechuun isa boriitiif murteessaadha wanta ta'eef yaa'iin akkasii akeekisa isa kanaadha. Kan inni raawwachuu barbaadu isuma kanaadha. Kana garasitti waan biraan qabu. Baay'ee gaariidha. Yaada xumumituu sagantaa keenya hin xumurin dura yaada dhaamsi isin dabarfachuu barbaadan yoo jiraatee fi obbo Maarraan jalqabaan. Yaadin asirratti dabarfachuu barbaadu waa lamatu jira. Waa lama jiru amma yaa'iin kun eegii murtaa'ee bakkisaas guyyaansaas murtaa'ee gadi bahee booda baay'ee muggisiisaa jira ala kanaa. Olollis baay'eetu jira. Faffagaatee gadi deemee jira iyyuu asuma nutti Oromootti as deebi'ee immoo jira ololli sun ammayyuu. Kan nuti dhaamuu barbaadnu kuni silaa utuu biyya qabaannee biyya keenya keessatti mirgaan jiraanna taate kun waan guutummaa biyya keessatti ta'uudha. Biyyi keenya garuu amma under state of emergency jira. Under state of emergency immoo nutti tarreessanii waan gochuudhaaf waan ta'uudhaaf deeman illee gadi yaasanii jiru. Sun kan agarsiisu laayisensii dhumatti fudhatanii uummata keenya fixuudhaa jechuudha. Sana keessatti Oromoo walitti dhufee yaa'ii akkasii godhachuu hin danda'u biyya keenya keessatti. Silaa kun yaa'iin kun waan biyyatti ta'uudha. Amma giruu nuti warri ala jirru waa tokko qopheeffachuu qabna. Waa tokko godhachuu qabna. Maaliif barbaachisanis yoo ittiin qophaa'in mootummaan akkas raasamtee akka ilkaanii keessaa ba'uudhaaf tolchooftee mootummaan kun amma eegii state of emergency kana declare godhee booda biyya bulchaa hin jiru jechuudha. Birookiraasiin isaa hojjechaa hin jiru jechuudha. Cabeera. Humnaan bulchaa jira jechuudha. Birookiraasiin kufeegaa biyyattii keessa. So wanti hafeef hin jiru amma. Yeroo nuti immoo qophaa'uu qabna. Yaa'iin kun isa jalqabaa qophii sanaaf lafatti dhufamee, lafatti mari'atamee, lafatti walitti dubbannee kan keenya nuu ta'u, kan nu cimsu, kan tokkummaa keenya godhu itti qophaa'u jechuudha. Kanarratti wanti kun banaadha nama hundumaatiif. Akka haala kanaa dubbatamu kan Oromoo isa kan biraa achi dhiibee isa kan achi dhiibee kanas dhiibee godhaa jiru. Dhaaba kana achi mararfatee isa kan achi dhiibaa jiru hin jiru. Hundumti isaanii akka isaan dhufanii kana keessatti qooda fudhatan barbaadu. Hamma dandeenyetti immoo hamma hubannaa keenyatti hamma beekumsa keenyatti immoo isaaniin qaqqabuudhaaf yaalii carraa gochaa jiru jechuudha. Warri amma lakkii ala kanaa kun nu ilaallachaa jiru nama amma ta'e tokko jedhu lakkii kottaa isinis walumaa wajjiniin walitti miidhagna. Walumaa wajjiniin bal'ifannee hojjennee jabeeffannee deemuu dandeenya. Yeroon kun yeroo qoma walitti qaban osoo hin ta'in yeroon kun yeroo qoma walitti qabatanii walii wajjiniin dalaganidha. Walii wajjiniin hojjetanidha. Kanaaf banaadhaa kan hin jedhu yoo isin nuti qunnamuu dadhabne isinitti arguu dadhabne illee karaa www.oromorevolution.com jedhu sana jalatti kontaaktii guuttanii nuu ergaa amma dandeessanitti isin qunnamuu yaalla.
warri immoo karaa mootummaatiin ta'anii yookaan immoo karaa mootummaa adda warra dur nu bulchu warra dur nu dhiite nu bulchu warri shakkii qabanii isaaniin egaa waan teenye asitti lakkii isiniif kana gochuudhaaf deemnan jennu amma waa'ee keenya haasa'uu barbaanna nuti. Egaa waa'ee keenyatti gaddeebinee dubbachuu barbaanna isaanii waan jennu hin qabnu nu obsaa Oromoon yoo barbaade Oromoon yoomiyyuu nagaa haasa'a malee isin balleessan jedhu nu obsaa jennaan isaanii nu obsadhaa achitti jennaan mootummaan egaa silaa nutti jira kan mootummaa waan deebisuu hin qabu. Garuu kan hin caalaatti jechuu barbaadu Oromoon kan ta'e hundumtuu wanti kun kan saati kottaa walii wajjiniin hojjenna kana wajjiniin jabeeffannaa kun immoo isa jalqabaati malee isa dhumaa miti. Wanta asirratti godhamu kun hundumtuu isa jalqabaati malee isa dhumaa miti kun itti fufee waan deemuu danda'udha. Kanuma dhaammachuu barbaada galatoon. Fayyadaa luba Dooktar Gammachuu isin yoo yaada dhumaa dhaamsi isin dabalachuu barbaadan. Yaadi dhumaa inni jechuu barbaadu ilaa. Wanti tokko yommuu waa tokko hojjetan yommuu waa tokko hojjechuudhaaf ka'anii hojii sana keessa rakkinni hin jiru jechuu miti. Rakkinni yeroo hundumaa jira. Murteessaan garuu rakkina jiru obsanii wal danda'anii mari'atanii mo'atanii hojjechuutu isaadha kan barbaachisu. Kanaaf yaa'iin kun yeroo bakkeetti ba'ee ibsamee namooti baay'een kan dalga hubatan jiru sodaas kan mul'isan jiru. Namooti warri kan sodaa maa mul'isan jechuus hin dandeenyu hin sodaatinaas jechuus hin dandeenyu namooti yaada qabu yaada namaa sana hidhuun hin danda'amu. Oromoon waa'ee isaa mari'achuudhaa fi ayyamas namas hin gaafatu isa kana keessa deebi'an yeroo keenyatti balleessuun isin irra hin jiru. Lafa barbaachisu deebisuun gaariidha akka rakkina biraa hin finneef. Nuti garuu akka hubannaa keenyaatti hawwiin koo inni guddaan walitti dhufnee mari'annee wal jajjabeessinee saba bukkee dhaabachuun murteessaadha. Keessumaa warri ala jirru kuni yaada adda addaa keessatti walitti faraduu dhiifne walitti murteessuu dhiifne wal loluu dhiifne bifa adda addaatiin maqaa wal balleessi